biyya Turkii keessatti dargaggoo Ahmed jedhamuu fi shamarree Zeynep jedhamtutu ture. Ahmed Zeynepiin baay'ee jaallata ture. Isheenis akkasuma baay'ee jaallatti turte. Waggaa 3 erga wal jaallatanii booda gaa'ilaaf murtii irra ga'an. Garuu sirna gaa'ila isaanii raawwachuuf guyyaa muraasa hafe jedhamee utuu eegamuu balaan hin yaadamne tokko uumame. Zeynep dhukkuba gogaa hamaa ta'een qabamte. Dhukkubni kun fuula ishee irratti godaannisa badaa uumeera. Bifti ishee inni bareedaan sun jijjiiramee baay'ee buqqiste. Zeynep gaaddii guddaan ishee mudate. Ahmed bareedina ishee jaallatee waan jiruuf amma inni na arguun isaa hin oolu, na tuffata jettiin sodaatti. Guyyaa muraasa booda Ahmed fira isaa gaafachuu utuu deemuu balaa konkolaataa hamaan isa mudate. Ahmed balaa kanaan iji isaa lamaan iyyuu arguu akka hin dandeenye himame. Haalli kun lamaan isaanii iyyuu miidhus Ahmed Zeynepiin akka jaallatu itti hime. Ati anaaf ija kooti, ani immoo si deggeree waliin deemne jedheen. Zeynep fuulli ishee akka badee akka inni hin argineef yeelloo fi qaanii malee Ahmeditti heerumte. Waggaa 20 guutuu waliin jiraatan. Zeynep yeroo hunda of eeggannoo guddaan isa tajaajilti. Inni immoo jaalala guddaa isheef kenne. Zeynep yeroo hunda onnee ishee keessatti abbaa manaa koo bareedina koo isa duraa dhabuu koo argeeratu ta'e akkasuman jaallatu ture jettee yaaddi. Waggaa 20 booda isheen dhukkuba hamaan qabamtee ni duute. Innis miidhama guddaa miidhame. Erga isheen awwaalamtee booda Ahmed kophaa isaa deemuuf ka'e. Yeroo kana hiriyaan isaa tokko dhufee Ahmed isa deemta. Amma Zeyneptu si qabee si deemsisaa ture. Amma immoo eenyutu si gargaara jedhee gaafate. Ahmed imimmaan dhangalaasaa akkas jedhe. Hiriyaa koo ani waggaa 20 guutuu iji koo hin jaamne ture. Guyyaa balaan sun na mudate irraa kaasee iji koo ni arga ture. Garuu bareedina ishee akka dhabde waan hin beekuuf yoo ani ija kootiin ishee argee ishee na qaanofti ni gadditi jedheen akka iji koo hin arginetti of fakkeesse. Isheen jireenya ishee keessatti akka hin qaanofneef jecha waggaa 20 guutuu ija koo cufadhee jiraadhee jedhe. Egaa jaalalli bareedina alaatiin madaalamu gabaabaadha. Jaalalli dhugaan garuu onnee keessaa madda. Kunis mudaa walii dhoksuu fi wal danda'uudha. Akkasumas jaalalli dhugaan gammachuu ofii caalaa gammachuu nama jaallataniif dursa kennuudha. Nama jaallatu tokko akka inni ofitti hin qaanofne gochuun mallattoo jaalala guddaati. Kun mil'uu addunyaati. Yaada keessan komentii irratti naa barreessaa. Viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uuf sheerii gochuu hin dagatinaa. Akkasumas laayikii godhaa. Hamma viidiyoo itti aanuun deebinee wal arginutti nagaa waaqayyootiin turaa. Nagaatti.